hojii malee jiraachuun diinii keenya dorkama namni haafiyaa qabu yoom harka namaa joma dirqama rabbii qabaa namni hojii malee jiraachuun diinii keenya dorkama namni haafiyaa qabu yoom harka namaa joma dirqama rabbii qabaa namni islaamaa misooma diinii gowwaati miti beekumsaanis qarooma بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خبجمتو تجالتمتو تهردفتو تامو فري فاميلي بجرات تاني سنين جرب لينتيا إجا هرمشا ببريدا تكون سندا وتشيسا نفانا ترى أما في مو سوق إجران سنين جرا سوق تسجله وان شاجدوف سجله جلا كاسه وفي سجله رتك أواجرا كستنا بيتاني سنين جرا إن كوني ماشينا دابودي إني أما إسنيت تبليس هي يا مولسا جركوني ساني كنا صديق أواجرا جرو سانين وفي ساتي فوت أمك أراجتشودا حاجة تكو سلا بريدو ما كإسر بريد اللي هنجرا مشان كمو تكفى لما فاق أبامتي ما إيجا سلالتني خاتني إسا كان الليلة لا نسنين جدا إني كوني باية تكمشا خوالتي لا مشا باية بريد أراجتشودا bananii cufaan isallee akkasuma saanaan isallee jechuudha ina agartanii inni sun sadiq qaba inni kun kana waliin sadiq qaba kana lamaa fi isa kana lama isa kana takka jechuudha yeroo bitattanis warri online irraan bitattan taate warri qaaman bitattanillee akkasitti addaan beeytanii yoo wanni tokko yoo gatii isaa baran akkasuma meeshummaa isaa yoo baran isin fayyadan isiniin jedha ani meeshaan kun amaana namaati kan obboleetti kiyyaati waan ta'eef isuma normaalii kanan fudhe jechuudha waaganillee wal dhaban isiniin jedha inni kan achi aanu suni namichi haga kuma kudha lama sii kennan jedhe laafaa kan isiniin jedhu kana jechuudha garuu mootuyyuu kun qarshii kuma kudha shani akkasumallee jechuudha furniiwwan kuni dura kuma soddomi shan haga 40 turani 40 irraa haga 48 ammaaf immoo gara kuma 50 wahiitin isiniin jedha kuma inni kuni jechuudha ani kan bituu barbaadu kana miti kan gaaza qofaati jechuudha haga kuma 55 52 sadiititti jiraniin isiniin jedha inni kun immoo gaasaalawwanii akkasuma firiijiiwwan jechuudha firiijilleen akkuma sadarkaa isaatii fi guddina isaatiin gatiin isaa wal dhabaa isiniin jedha egaa balayyan kiyya ani as dhufeenan meeshaa garii yeroo hunda namatti tolu asitti waraabuun jechuudha immoo akkasuma keessallee haalaan lattaniif akkasuma jechuudha wantoota bitee asii galeenillee hin laaltanimaaf haga kana waraabeen isiniin jedha in yeroo kana manatti galchee jira jechuudha kan barbaadu ooviniin isa kanan isiniin jedha ooviniin kuni haga kuma 55 titti jira ani kan biteen kuma 48 isiniin jedha dambanyaa waan ta'eef waqqase obboleetti yahana kanaan biteen isiniin jedha beekamaadha gatiin isa baay'ee takka ol ka'ee jira biyya keenya keessa immoo hin argitanii suma dhuga akka carraa tahee argitan malee hundi isaa ka wal afootu jira malee ka gaaza qofaa kanan baay'inaan hin agarre jechuudha ka gaaza qofaa biyya ala jira malee asitti baay'inaan hin argamu lama ifa lama gaazan jira jechuudha baay'een isaa akkasi jala isaatiin illee jechuudha kun hin beeytan kabbaleen kiyarra caalan keessa wanni hin beeytan isiniin jedhuu fi viidiyoo kana irra caalaa warroota biyya alaa jirutu laala warri biyya keessa jirus haala osuma laalanu waan irra caalaa meeshaa kana bitatutti ijoolleen biyya alaa birrii ergitanii bitataa jirtaniif hin beeytan isiniin jedha yeroo baay'ee maaliif waan itti fayyadamaa turreef isa kanaaf faxaayira waan garagaraa kookisii ammallee asitti illee daabbollee itti hin dhayan jechuudha akkasii isa kana gatii isinitti himee jira meeshaan birallee hin jiran isiniin jedha boleeyyan kiyya haga dhuma viidiyoo kiyyaatitti harkaan laayikii koomentii yaada bareeda kenna nafaana turan isiniin jedha firiijota san keessaa ka'anii qabee galeen isa kanan isiniin jedha firiijiin kun maashaallah tabarakallah hedduu takka bareedadha jechuudha boleeyyan kiyya yooniin akkanatti ilaaltanillee dhaabbata kiyyaa olii akkasumallee mootiyyuu guddaa achi fixellee miti garuu diqqaa hin jedhamuun isiniin jedha boleeyyan kiyya as keessa immoo meeshaa isaatii kan harkaan qabatanii fi kan killee kan akkasuma baradoo itti kaayatantu jira isiniin jedha ani mootiyyuu jechuudha yeroo sanitti obboleetti tiyya takka waliin hin ture hiriyyaa tiyya jechuudha numarruu viidiyoo akka waan nu nyaatutti sodaanna amma sodaannu asii achi obboleeyyan kiyya inshallah sodaannu
sagaleen kiyyallee likkiin jiru dhiifaman isiniin jedha qufanna qabe asumaan sirraa fuudhunaan jedha obboleeyyan baarakallahu fiikum du'aayin keessan waraana kenna wama hundaafuu du'aayin ka الدعاء مخ العبادة الدعاء هو العبادة هنجر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء دك عبادتي أما اللي الدعاء هو العبادة جتون دعاء اسم مانو عبادة حاجة دك أكيسي كناف دعاء تسنين جنة سنين مين وبليان هم فيدم تملي رو دعاء نواقوت نفهمي تنين سنين جرا akkasitti bannee sin agarsiisaa jirra inni kun kabara dooti inni kun immoo kakillee uumaan irra naqatan jechuudha yoommoo waan birallee fayyada hin beeku ani dhiifamaan isiniin jedha ka waan beeku isinitti hime inni kun qulfiidha qulfii firiijitiin isiniin jedha obboleeyyan baarakallahu fiikum Gabbalayaan kiyyaa kana fakkaatan isiniin jedha gatiin firiijii immoo tuyyuu jechuudha gatii oovinii yookaan fornii isinitti himee jira gatiin fornii 48 gatiin immoo tuyyuu firiijii 33 isiniin jedha meeshaa sadarkaa tokkoffaa akkasuma hawaalitii eeggateedha inni kun immoo waraqata isaatiin isiniin jedha hordoftoota kiyya akkasitti akkaataa fayyadamiinsa isaa irra laallataa itti fayyadamtan isiniin jedha obboleetti tiyya rabbii nagaan itti si hagalchu nama jechuudha nagahan galeetti fayyadamu si haa taasisuu siin jedha dhiifama yoo akka barbaachisutti illee bareedee mul'achuu baate jechuudha viidiyoon kun akkasii meeshaa isaa immoo tuyyuu bakkatti deebisaa jirra inni kun immoo gasaala akkasuma silindarii lama qabdi isin silindarii lama qabdi garuu kan jiru sadii tokko kan nama biraati inni kun galee jiraayyoon isiniin jedha obboleeyyan kiyya gara obboleetti tenna bira gahee tokko jechuudha kan hin gahin isa kana inni kun immoo gasaaladha jechuudha ammallee silindariin gaazii guutuu qaba akkasuma kan matarraa itti gaddiran ni fi kan immoo gomma irratti qabsiisaniin illee jechuudha asiliin forni irratti qabsiisaniin illee hin qaba as keessa jira kartoonii dhiqishuu kana keessa banee isin agarsiisa osoma kana laalaa jirru wannoo fidan jechuudha maashina daabboo kana jechuudha ka jalaatii fi ka gubbaa qabaa hin beeytani akkasumallee jechuudha wanni meeshaa kana hundi isaatu bareedadha garuu namni waan ofii godhe tokko meeshaa jab misha maydaan jechuudha jabama mirti makawaalitti madhaan hedduu takkanatti tole wallahi hedduu takkan akka waanin ofii kiyya bitadhee kanatti desna jedhee na gammachiise jechuudha rabbiin nagaan itti isin galchee isin haa fayyadamsiisu guutuu keessa warra anas tahee namoota biraatirraa fayyadamte bitattanii jechuudha jettan meeshaan kun khawaaliti isaa ta'uu ila sarara kanan argitanii miti kunniin qaqallaa qaba jechuudha inni kun akka ijoolleen meeshaa biyya alaa yeroo fayyadamtan mokorowe na jedhamu dide jara kenna kan akka mokorowe faasa obboleeyyan kiyya kajala gariin qaqallatu jira gariin immoo hadiide furdaa kana jira jechuu ka hadiinni furdaan kun keessa deemu meeshaa khawaaliti qabu amma elee homas qaqalloo takkatu keessa deema kanallee maashinuma daabboo kanas ka qaqallaan sun keessa deemu hin jira jechuudha garuu kun immoo baay'ee bareedadha maashaallah yeroo bitattan birri numaa miti suma kana kana bitadhan isiniin jedha inni reef isiniin jedhu immoo mataani istaawona kanaa jechuudha silindarii kana isa kanaa jechuudha banaa fi cufaan isallee isin hin rakkisu isiniin jedha ka inshallah rabbiin biyya kennallee bal'isee xiqqaa guddaa kennayyuu jechuudha wallahi rakkata bal'ifataa kenna nama akka gaariitti itti fayyadamu rabbiin nu haa taasisu sanillee isuma kenne ummata kenna fillee haa kennu isiniin jedha egaa akkasi kaabboleeyyan kiyya inni kun mataa isaati meeshaa guutuu qaba jechuudha waan akkasiiti silindarii kana immoo obboleeyyan kiyya fe'aa fi homa isaa wajjin jechuudha gaaza guutuu qaba akkasumallee mataa kana qaba gommaa qaba guutuu isaa fe'aa isaa waliin 14,000 manaan geenne jechuudha akkasuma inni kun gasaaladha gasaalanillee baay'ee bareeda baay'ee guddaa tokko jechuudha maashaallah ilaaltani waan hedduu takka das nama jedhu obboleetti ya rabbiin nama nagaan galeetti fayyadamu si haa taasisu inni kun immoo 35 siniin jedha gasaalan kun akkanatti yoo ilaaltan baay'ee takka bareedadha waa baay'ee qaba miila qaba wanni inni hin qabne jiru jechuudha ka bishaan ittiin ganna qullee hin qaba kammoo itti dhiyuu irraa olii hin qabanillee hin qaba jechuudha
bakka bishaan keessa yaa'u san jechuudha. Inni kun tubboon kun jechuudha ka bishaan keessa yaa'u kun immoo kan nashaafati. Kun immoo ka irraa ittiin oliin qaban jechuudha. Ol qaba keessa gaddiranii ittiin gasala irratti fannisan. In beeyta waan ta'eef achitti itti fayyadamtani. Inni kun immoo miila isaatii gamaa gamanaan jechuudha. Ol ka'a bishaan illee jala yaa'u uummata akka ol isa hin dhaqqabu jechuudha. Gasala baay'ee takka bareedaadha maashaallah. Akkasii gatii isallee isinitti himeen isiniin jedha. Rabbiin hunda keessanuu jechuudha. Obboleetti tiyyatanas taate namoota birallee warra waan fagoo taa'ee bite kana qaaman argee itti fayyadamu rabbiin isin haa taasisu. Nullee nama garaa keessan isinii gahe waan isin yaaddanii olitti jechuudha. Akka abbaan ofii bira jiruuti olitti ajaja keessan goonnee hojjetu rabbi nu haa taasisu. Amaanaan tuni kaahin ulfaatti. Wallahi amaanaan hin ulfaatti. Amaanaa tana dhagarra gaararra bishaanirra waa hundarra fidanii didee ilmi namaa kun gawwummaa isaatiif baate jala rabbiin jechuudha. Osoo qalbii qabaate hin dida jechuudha. Maaliifuu amaanaan tuni hin ulfaatti. Wallahi rabbiin nu haa offolchuu siniin jedha kuni kan bishaan gannaquu kan immoo tuyyuu cucunfu akkas janneetiniin achiin haasa'uu turre sagalee san immoo jalaa hin kaafne garuu hin rakkabne akkanumatti wajjin jiraniin xiixa miire. Akkasii siniin jedha obboleeyyan kiyya kana fakkaata maashaallah hedduu takka kan namatti tola. Warra hin bitatin illee nama bitatu nu haa taasisu warra qabu immoo nagaanitti sinaa fayyadamsiisuun siniin jedha obboleeyyan kiyya.